Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni Khadir martuu cinatti gartan kuni maqaan isaa Diriirsaa Elemootii jedhama. Footoo isaa lamaan kanaa maaliif fidattee jechuun kee hafan qabu. Daawwattootaa fi hordoftoota Khadir martuutii fi Diriirsaa Elemoo dhiiga namaati dhoysaa jiran onlaayina kana gubbatti ol bahanii zaahiritti dirree bahanii. Gurbaan ani feesbuuk irratti poosti godhe gurbaa kana caffeeraan misii fi Aarif Aliitii fi jaarmaya kuraa galaantu ajjeesee je'ee feesbuuka kiyya gubbaa deemtanii laaluu dandeeysan. Gurbaan kun hin duune lakki Hamzaan footoshooppiidha ol baase jechuudhaan haasa'uu ture Khadir martuutis. Akkasumas Diriirsaa Elemoo tiiktooka keessa deemee Hamzaa Sheekh Jaabir footoo shooppiidha godhe namni nama ajjeese hin jiru jechaati haasawaa ture. Gurbaan du'e kuni gosa isaatii fi eenyu akka ta'e hunda maatii gurbaarraa dhagahuudhaaf jiraattan maatii gurbaatii waliin haasaweetiin asirratti isinii fiduudhaaf dirqame. Ani waan ragaa hin qabne waanin booda ittiin saalfadhu onlaayina gubbaa abadannumaan hin finne ittiis hin beekamu ittiis beekamuudhaaf hin taa'u. Yeroo hunda haqa biran dhaabbadha. Haqaafiin jiraadha. Akkasin na quba qabaadha. Duba waan Khadir martuudhaa je'ee kallattumaan na waliin caqasaa daawwattootaa fi hordoftoota. Ituutu ilmaan afran qalloo fixuuf qawwee hidhatee hidhachiisaa jira walta'e kuuraa galanii. Walta'inni kuuraa galan obboleessa kiyya nama fixuudhaaf kan jaaramee miti. Afran qallootu ituu fixuudhaaf walta'e jaarrate. Obboleessu afran qalloo ituu obboleessisaa fixuudhaaf walta'e jaarrate hin qabu. Anniyyichaatu afran qalloo fixuuf walta'e jaarrate. Maal jechuu haasawni kanaan har tana fuudhanii maas reefka naman jirree hunda reefka biyya biraa fuudhanii poost naa godhan kaleessa tanaatu na boochise jechuudha. Akka maraatuutiin ta'e jechuudha. Yoo ijoolleen tana laallatteen harka wal fixxe billawaa wal seente biyya hundarra facaatee jirti ijoolleen tun waan hin godhuun qabu. Aboo rabbiin uummata kana narraa haadha urkoona. Ilmaan sadeen bareentumaa kana facaasuu jechuun onnee tiyya na diigu jechuudha. Tanarra gartee na qalu naa wayya kana kii godhannee na tokkochaa kan. Kanaaf rabbiinis. Akkuma ammaan tana caqaftan daawwattootaa fi hordoftoota. Khadir martuudhaa ituutu waraana jaarrate afran qalloo fixuudhaaf. Anniyyaatu waraana jaarrate afran qalloo fixuudhaaf ituu fixuudhaaf haasa'uma kanaahuu duraan durse Khadir eeysaa fide. Takkaa Hamzaa Sheekh Jaabir waan kana je'eeni beekaa never ever je'eetis hin beeku. Jaarmayni kuraa galaan mucaa kana qofaa miti. Ilma sikkooman doodhaa biyya keeysatti ajjeesisiiseetiti biyya keeysatti qabeenya isaa saamee dawwaltanii gaafachuu dandeeysanii. Waraanni woboodhaa isa sanitti ummata san fiigee qawwee irraa guuree hangi hafe tokko waraana san jalaa bade. Jaarmayni kuraa galaan maqaa ituutiin deemu ituun qulqulluu waan kana ni gootii hin gootu. Anniyya qulqulluu waan kana ni gootii hin gootu. Warri waan kanarratti hojjechaa jiru warraan maqaa dhawee haasawaa jiru. Gurbaa du'e kazaahir lafa taa'u waan Khadir jedhu mee dhageeffadha. Footoshoppii fidanii ummata waliin naquu fi je. Tana fuudhanii maas reefka naman jirree hunda reefka biyya biraa fuudhanii poost naa godhan kaleessa tanaatu na boochise jechuudha. Akka maraatuutiin ta'e jechuudha. Yoo footoshoppii taate warra mucaatiin waliin haasawe na waliin dhageeffadhaa mee sagalee warra mucaadhaa. Na dhageessa amma? Tole irra deebi'eetiin si gaafadha maaliif jennaan wanniin si bilbiluu dirqamee fi waan biraatii fi miti. Namootan tokko tokkootu namni du'een jiru ifirraa kijibanii footoodha onlaayina kana gubbatti akkanumatti footoo tottolchanii gadhiisanii namootan ja'uu jiruu tokko jira. Tanaafin irra deebi'ee si wajji haasa'uu barbaade sii galee. Ayyaa haadhaatiyyaa fi abbaa kiyyaa fi uunoo obboleeyyan kiyya wajjin jiraa isaanillee dubbisuu dandeessoo anallee qashaqqa mute. Tole lakki wanni si shakkinuuf hin jiru obboleeysa kee maqaan eenyu kasuuditti guyyaalee sadi dura ajjeefame san.
Sufiyaan Aliyyi Ibroo jedhama. Sufiyaan Aliyyi Ibroo dhalataa eessaati? Dhalata aanaa Tuulu Araddaa Caffeedha. Ganda afurii bakka suudii deemee akka dalagachuuf deemetti achitti bakka uummanni anni hambisee jechuudha. Bakka amma dhukkubni san ilaa zaraaramitti nullee nu garaadhaan badu jechuudha. Tole ayyee. Duba gartee wanni isin quban qabne ta isin hin beeyne hedduutu jira. Eega mucaan keessan du'e namootan maallaqa qabataniiti isinit dhufan jechuus dhageenyee jirra. Namootan san dhugaadha wanni kun ni jirti? Dhugaadha eega mucaan keenya du'e boodetti gumaadha janii dhiiga keekoon nurraa fudhu janii damiinoo walitti bilbilee dhiiga namaatti narra badee jechuudhaan ka'anii jaartootitti ijjatee dhufee akkasitti ifumaa dubbii haasawatee akka waan ishimtii itti godheetti. Haya. Ifumaa dubbii haasawatee ifumaa murteeffatee qarshii 400 murteeffatee haya fidi jennaan guyyaa kaan niin dhabe jee narraa qannasitee 30 irraa qannasee 37 irra facaasee haya nagaatti jee ka'ee biita garisa kan nama waraanni boodarra jiruu tokkotti. Tole. Wanni ni namman bakka tanaaf fedhe mucaa damiinnan anniyyaatii fi kajaarsoodha maaliif wali qabamuun barbaachise? Mucaan jaarsoodha moo maali? Mucaan jaarsoo dawwaroodha. Okay, gosti mucaa du'ee jaarsoo dawwaroodha jechuudha. Tole. Uummanni as gubbaadha warri akka Khadiir Martuufaan warri akka gartee Caffee Raammisfaan warri akka gartee diriirsaa elemoo namni ja'amu dhiiga mucaa kanaa dhoysuudhaaf Hamzaan footoshooppiidha godhee dhugaa mitii jechaa jiran. Wanni nuti isinirraa barbaadnu mucaan kuni akkaataan inni itti du'e yoonan sii hime jaarmaya kuraa galaan akkasumatti Caffee Raammis Aarif Aliitii fi nama gartee turumbaduu ja'amuutu osoo mucaan kun hin du'in gumaa kana if dura walitti qabee mucaa kana ajjeesisiise. Nuti gumaa mucaa keenyaa akka dhaloota afran qallootti irraa barbaanna. Gaafa gartee namni isaanii bara kanaan dheeraa dura du'e birrii Itoophiyaa miliyoona 3 fudhatan.